Inna karaa gubbaratti nagatee asfitaala nageessee paaspoortii fudhatee koppii paaspoortii silkii keessa jira wal silkii wal shee hundumaa fudhatee asfitaala nageessee asfimaan asfitaalatti nagatee. Dhiironni waan akkanaa kana shamarrarratti raawwattani addunyaa akhiratti illee hin milkooftan. Addunyaa irratti sammuun keessan osoo boqonnaan argatiin addunyaa tanarraa godaantani ta'a akhiraattu caala gaafa akhiraa rabbii fuulduratti yoo malqiyaamaa gaafa dhiyaatan itti kafaltan. Kana garaan isin beeku jiru amma tan laalina warroonni muslima taatanii waan akkana kana shamarrarratti raawwattan. Dungoraawwate milkiin koosiin tolee dhahaan darbatames nan kaasne mogolee. Yoyyaa shamar kafuunii hordoftoonni Saaroon Entertainment nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa isiniif habaayatu jecha anis nagaadha galata rabbii. Xiqqashuu sagaleen kee oseetti jirame utaallutu waan naqabee jiruuf isin jechuu barbaada. Waan tokko isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Innis maali yoo jettan jechuudha. Gara jabummaa nuyi keessuma baane immoo biyya ormaa yookiis immoo harka ormaa harkatti wal gochaa jiru tokkotu jira jechuudha. Akkuma isin sooshaal miidiyaa irratti beektan obboleettiin keenya guyyaa kaleessaatti qabee viidiyoon ishee toora sooshaal miidiyaa deddeebi'aa kan ture. Abbaan ilmaa wajjin yookiis immoo dhalaa wajjin kan inni gateedha jechuudha. Viidiyoo obboleettii keenya ilaalee walitti deebina. Inna karaa gubbaratti nagatee asfitaala nageessee paaspoortii fudhatee koppii paaspoortii silkii keessa jira wal silkii wal shee hundumaa fudhatee asfitaala nageessee asfimaan asfitaalatti nagatee. Inna poolisiin inni itti dawwalulle poolisiin inni itti dawwalu silkii cufatee waa hundaa fudhatee. Inni gara tareessatu beeka isaaf rabbi tolulaa beeka wanta sarara beektosumaa hin jiru. Inna yoo argite fargii goota ishee. Akkuma isin dhaggeeffatan jechuudha baaseetu akkasumallee waraqaa ishee bilbila ishee waraqaa paaspoortii ishee yookiis immoo koppii isaallee fudhateeti kan inni jalaa badee sana biras miti gaafatti dawwalanne bilbila cufateetu jechuudha. Obboleettiin keenya kun asirratti gaafa laallu baay'ee nama miidhamee fi nama hubame fakkaatti. Tarii kan kana dura immoo nama baay'ee bareedduu miidhagduu ta'uu dandeessi. Dhiironnis ta'e shamarran yeroo baay'ee haala irratti hundoofna jechuudha. Dhiirri tokko gaafa inni bareedu jaallanna osoo hin taane gaafa inni qabeenya qabu jaallanna nuyi warri shamarranii gaafa inni qabeenya qabu sana baay'ee tokko jaallanna gaafa inni dhabu immoo ni dhiisna jechuudha. Angas maramitti kan dhiirri erga fuudhee badaa bifa jijjiirratu waan ta'eef shamarran garuu gaafa dargaggummaa keenya gaafa leexaa keenya baay'ee miidhagnaa baay'ee diddibannaa baay'ee nuti tola abbaan barbaade nu hawwaa meeqatu nu filataa oola jechuudha. Yeroo sana abbaa ookee tole jenneef sanatti ni heerumna. Gaafa heerumnee haala jireenyaa fi akkasumallee yeroo dhala godhatamu bifti ishee ni jijjiirama jechuudha. Bifti ishee ni geeddarama. Gaafa isheen akkas qoshooshtu immoo jechuudhamti dhiironni warri kaleessa bifa ishee laa'ee itti fiigan jechuudha. Bifa irratti hundaa waan ta'eef dhiisaniitu gataniitu deemu jechuudha. Asirratti wanta isiniin jiru jechuudha. Gara bifa isaatti osoo isiniin deebi'ini. Namni dhalate kuni sanyii keeti yookiin immoo fincaan keetiin dhiiraas ta'e dubartii jechuudha. Gaafa simmeetii kee qofa gaafa fedha kee qofa kana gootee badda yoo ta'e daa'imni dhalatte kun yookiin dhalate kun jechuudha bor iddoo guddaa ga'ee jechuudha. Gaafa sana gaafa dhaga'u yookiis gaafa baru gaafa guddatu abbaan kee akkas godhe jechuudha waan hin hafnee fi ija maaliitiin ilaalta moo akkamitti ilaalta jechuudha. Sababiin isaayyuu kan guddisu ilmoo sijjammariyyuu waaqadha waan ta'eef ni guddata. Wanta tokko yookiis immoo abbuma biyya bulchu yoo hoggana biyya tokko osoo ta'eeti bor qaanfachuun sirra jira jechuudha dhiiraas ta'e. Dabalatee immoo borii ati haadha manaa biraa fuutee dubartii godhatta. Dubartii keessaa irratti dhiirri biraa yoo kana godhe akkuma shamarranitti har'a taphatte bor dhala keetti namni biraa taphachuun mala. Akkasuma immoo haadha manaa qabda kana buganaa booddee jechuudha. Kana beekuun dirqama nurra jiraachuu qaba jechuudha. Obboleettii qabna jechuudha. Obboleettii keenya namni biraa akkas gochuu danda'a. Haadha keenya namni biraa akkas gochuu danda'a. Okay? Kanaafiyyuu osoo waan cigaasaa kana warratti hojjechuu baanne halagaatu akkasuma nu godhe miti bara. Numatu jechuudha. Numatu akkas wal godha. Yeroo baay'ee maaliif wal boosisuu fakkeenyaaf dhiiraas dubartii yoo jedhame ilaale lamaan keenya waliif hin taanu. Inni dhiiraas dubartiif hin ta'u isheen dubartii immoo dhiiraaf hin taatu jechuudha. Kanarraa immoo wal jaallachuu jalqabuma dhiisuu erga yookiin wal jaallatan hundee keessan miidhaginas bareedees qabeenyartu hundaan jaalaluma akkasumaan irratti hundaa'atti wal jaalladha. Saarraa kanaaf garuu Oromoon ittiin kubalchiisina ibidda abaarsaa
saba bal'aa kana keessatti hin dagaagsinan isiniin jedha jechuudha. Maaliif wanti kun wanta oolee bulee akkas dagaagu yoo ta'e boriif taanii aadaa mancaa fi safuu mancaa fidannee achas dhufna jechuudha. Kanaaf kaleessa dheengaduu wanta abbootii keenya keessa hin jirre godina shamarrees immoo biyya arabaa kan deemtaniif yookiis immoo biyya hambaa kan deemtaniif fi dhala dhaluuf osoo hin taane kaayyoo keessaniif yookiis immoo waan manaa baatan sana galmaan ga'uufidha malee dhala dhaluuf namni gadi biyyaa bahe hin jiru. Ani nan jijjiiraman biyyaa bahe malee dhala nan heerumaa hin baane jechuudha. Namoonni heerumtanii isinitti saakkee garuu kaayyoon isinitti manaa baatan jechuudha. Nan jijjiiramaa haadha koon jijjiira, abbaa koon jijjiira, obboleessa koon jijjiira, ofii koon mana ijaarradha, boritti hin jiraadha, dhala kootti hin jiraachisaadha malee biyya hambaa keessatti heerumee dhalan godhadhee achitti ankaraattata jedhee namni biyyaa bahe tokkoyyuu hin jiru. Isa kana sammuu keessatti yeroo hundumaa yaaduu qabu jechuudha. Maaliif namni wantoota yoo baay'ate jechuudha gurguddaa sadii ofirratti dagachuu yookiin immoo afur dagachuu hin qabu jechuudha. Jalqabarratti jechuudha uumaa isaa dagachuu hin qabu, lammata kaayyoo isaa dagachuu hin qabu, jireenya isaa dagachuu hin qabu, haadhaaf abbaa isaa dagachuu hin qabu jechuudha namni jechuudha. Kanaafiyyuu ofirratti dammaquun barbaachisa warra shamarranis ta'e jechuudha. Boriftaanis akkasuma tokkos kana ilaaltanii hanga nagarramu keessa jechuudha. Shamarran keenya yeroo baay'ee tokko irratti hin argu borimmoo isaan tokkos ta'a jechuudha. Barumsa irraa fudhadhaa isin jechuu barbaada. Obboleettiin keenya yeroo waan maal jetti? Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waan baay'ee nama gaddisiisu dhiironni waan akkanaa kana shamarra irratti raawwattani addunyaaf akhiratti illee hin milkooftan. Addunyaa irratti sammuun keessan osoo boqonnaan argatiin addunyaa tanarraa godaantani ta'a akhiraattu caalaa gaafa akhiraa rabbii fuulduratti yoo malqiyaamaa gaafa dhiyaattan itti kafaltan. Kana garaan isin beeku jiru amma tana laalina warroonni muslima taatanii waan akkanaa kana shamarra irratti raawwattan. Silaa shamara teenna warri keessan takki lafa si gurguree takki qotee si gurguree si kadhatee si liqeeffatee biyya arabaa kana si erge. Waan biyyaa baate hin dagatin maatii ofii dagattee jiruu ofii dagattee jijjiirama barbaaddee biyya ofiitii baate dagattee yoo saaqattee kannattu sammuun isiin jiru kaisii caalaa nama jaalatu hin jiru kaisii caalaa beeku hin jiru. Ani kan inni na dhibee takka hoo jiraate takki osoo miidiyaa kanarra bahuu baattani osoo ijjummaan kiyya isin arguu baateen jedha bakka. Biyya ambaa kanarra nu martuu nuti toleeti miti kan jiraannu lubbuu teenya takkitti akka tissa qaqamneetiin biyya keenya gallee yoom gammanneetiin hin jiraanna jennee abdiin akka jiraannu nutu beeka. Ilma harka qabatan arabni isin hin qaxaru. Namni kennas ilma san wajjin isin jibba. Ka hojii ciifte sun maaliif isin jiraachisin? Ka hojii ciiftee mucaa kana fidde sun maaliif inni waasiin godhin? Akkana namaan jedha namnillee. Foon sabni kee yoo akkana kasiin jedhee badhetti kasi darbu. Abbaa manaa kanaa ta'a jettelee yoo akkana akkasi darbu. Yeroo ammaa kana arabni yoo akkanatti karaarratti isii arga jettee viidiyoo qarrattu maaltu namatti dhagama? Fuula isii ilaala, qaama isii ilaala. Onni akkamii qabdan, sammuu akkamii qabdan dhiironni waan akkanaa kana gootan? Daa'ima kana hin sodaatina guddateetiin abbaan kiyya meeti jechuu. Intala tana sodaatina yeroo tokko kan jaalala hojii dabarsitan. Rabbii tokkochan sodaattani. Ilmi namaa kun bakka deemetti yoo sodaa rabbiin qabaatin waan kamiyyuu godhuu irraa hin godhu. Hospitaalatti nagate jetti, takki karaarratti nagate jettu waanuma sammuun isii tuqamee jira waanuma jettu waanuma dubbattuu waliin beektu hangana dirasi. Hangam takka ilmi ani kan hin jedhu yoo walitti makamtan dhiira tokko inni waraqata hin qabu waraqata qabaatu kiraayee isaatirra dabaree uffata isaatirra dabareetiin taan biyya darbataa inni kaayoo qaba akka kan kee kaayoo hin daganne. Yoo si hojii utaalu san ati hin ulfoofne hin deenne utaaltee mallaqa dalaydee itti fidda yoo ulfoofte akka si gatu maa dagatte. Erga deetteen booda ilma kan kee yoo qabde dalagaa akka dalaguu hin dandeenye isatti akka mallaqa fiduu hin dandeenye yoo mallaqa itti fiduu dadhabde immoo akka gadi si darbeetiin kararra si gatu maa dagatte kana. Of fuuldura waan dhufu waanuma ammaa bichaa maa yaaddan isin of fuuldura maal akka dhufu maaliif hin yaadne. Dammoo waan nama ajaa'iburraa biyya arabaa kanarra kada koo waraqata hin qabne. Osoo waraqata qabaatanii bar walitti gurguranii birrii gara maatii galchanii gara biyyaa galchanii haa deemtee sadaqaa kadhattu ilma sadaqatee kenni. Kadhatuunillee beela'uunillee rakkatuunillee biyya ofii irratti bareeda waan ta'eef. Waraqata hin qabani ilmi waraqata hin qabu isiin waraqata hin qabdu ka isitti dabalame sun waraqata illee qabaatu harkaa gara afaaniitti wanti inni si dalagu maal tamaamantaniitu ka ilma fiddan teessanii waan faatan ta'a akkam daa'ima keessan sadarkaa kanaan seenaa